shantama adabama Ramadaan. Diraama 50,000 jechuun birrii miiliyoona 2.3 birrii Itoophiyaa. Kana adabama nama eeyyama waraqaa hin qabnedha jechuudha. Akkasitti mucaan kun kana hundadha kan inni toleef. Birrii gaafa sana 600 walitti qabame. Guyyaa biraa kun mana haadha Faaxee kanatti naannoo dirhaama 4,000 fi dhibba meeqaa walitti qabne. Walitti qabnaan sooshaal miidiyaa kanarra ba'ee himannaa jalqabe. Himannaa jalqabnaan fiigeen dhaqee bira ga'e kan hin nyaaddoon hin dhugu dhabee jedhee jennaan dhaqee bira ga'e. Akkasitti gaafa bira geenyee laayivii seennee haati Faaxee mana ishee bantee haadha Faaxee waliin haasofnee birrii diraama 500 malee itti laatinaa jennaan 500 itti laanne walii galle. Har'a immoo wanti inni ittiin as ba'ee waan biraadha viidiyoo hojjetee waan biraa saa laayivii irra taa'e haasa'u rakkoon qabu kan isaatti hin qabaman. Dubartiin inni mana isaa taa'ee gurguru naani hin beekti na wallaalle. Inni anaan hin beeka lakkoomsa isaan qabu jedhee dhannisaa sooshaal miidiyaa irra taa'ee haasa'u. Inni gaa okee rakkoo wayiyyuu qaba. Isheen dubartiin bira teessu sun natti dawwaluu dadhabde. Ramadaan irraan fudhattu bilbila koo irraa fudhattee naa dawwaltee ana dhaati kan viizaa isaa hojjetaa jiru. Kottaa birrii kaffalaa birriin 3,000 kaffalameera isaa hafee itti guutaa jechuun hin danda'amu. Kanas hin jenne. Inni kan inni nu jedhe namni viizaa kana nuu baase naa baase biyya galeera hin dhufaa jennaan inni chaalenjii kunis dhume birriin inni kunis itti dabalamee birrii isa jirutti kanatti dabalamee walitti qabamee inni viizaaf ba'e isa kaan immoo maatii isaa yuuttiin akka gargaaramu jettee haati Faaxee ookennee walii galle. Amma immoo laayivii kana gaafa seennu haadha Faaxee asumaanuu dhiifaman gaafadhaa. Birrii irratti gashuu dandeessaa jennaan namanni bira hojjetu san dubartiin bira hojjetu sana isheedha kan ispoonsara ta'ee fi haadha Faaxee anaadha jette isheen amma dubbattee jechuudha. Ennaan eekkos irratti hin gashaa jedhe. Ennaan haati manaa koo qarshii kanaa haadha Faaxee waliinidha kan itti sassaabde. Akkamittiitu haadha Faaxee mari'atiin akkas gootaannaan nan yaadadhe. Yaadadheen ani yaada koo jijjiireera qarshii kanan galchuu jedhe. Maaliif sidha kan abbummaa godhatee mana kee banee sa'aatii meeqa taa'eeyyuu namootatti dadawwalee eessatti dadawwalee qottaa seenaattee wanni godhe. Anadha sidha speeshaalii kan waan kanarratti ga'ee qaban mallee Ramadaan. Ani isa kana dogongoraan akkas jedhe amanee mana akkas jedhee dubbadhe isa kanas dhiifama naa godhi viidiyoon citeen baa waan ta'eef ituun ammariyatiin akkas gootee akkanaan hin jenneef duran dhiifama si gaafa dura dabarse haadha Faaxee. Amma maal goona waa'ee birrii isaa kanaa jechuufidha kan inni sitti sheer godhe inni guyyaa guyyaan ajandaa nama godhata waan ta'eef namni immoo hin beeku. Luluudhaa fi iftuu wanti dubbatan yoo hin jiranne hin dubbadha. Ani Ustaaz Ahmed sooshaal miidiyaadha asiin dura hin beekne ture dhufee ture gara laafummaan hedduu si galaafatte si galee nama tokko ayni ati garaa laaftuun jira ani jala ture garuu isaan wanni liivii walii ergadhee seenu waan hin barbaadiniifini jalaan barreessaa ture inergiin ati garuu koomentii dubbisaan ture abbuma fedhee siyaa ta'uuti gara laafummaan akkuma jirutti ta'e wanni martuu daangaa qabaachuu qaba ummata irratti waan namni martinuu haqa duraa duuba qaba abbaan fedhelleen abbaa haqa qabu sanitti fakkeenyaaf amma namni hedduun maallaqa kennuu danda'a. Sababa maallaqa kennuu ka ta'e garuu haadha Faaxee fi si manni walitti qabame. Bakka namni kun hin jirretti yoo wanni kun abbaan fedhe faawolii wayii ka uumamu taate osoo sii galee nama dubbii garagalfattu taate namni Dubaay keessa osoo jiru silkii kee osoo qabu mana san keessa laayivii banamee maqaan kee balleeffamuun lamindin ነው ብለህ ማሰብ ነበረብህ. hin dabarsaan duratti jechuudha. Miknaatum si beeku yoo baatte namni kun Ahmad yoo jedhan miidiyaa irratti argiti bilbiltee osoo nama waa gabaasuu barbaadu taate akkana an akka kiyyatti wannaan dhaaboo jiraate sillee haa ta'u haadha Faaxee gootanii rabbiin waan isin gootan rabbi jazaa namaa deebi'a rabbi jazaa isin yaadeebu. Ummata irratti waan kana osoo harka dhiqattanii keessaa baatanii kun yaada kiyya yoo dogo wareen madiifama. Wallahi ani dhugama Lulu gara laafummaan nama miti. Mucaan kun yookaan sirnya qabaatee nat dhufee natti himatee na gargaarsisii naan hin jedhu. Asiin durallee ani wanni gara nyaattii nat keessa uumee garaa na nyaatee jedhe mucaa fedaniitiin akka janaa isa nama du'ee irratti gatantu garaa na nyaate Ramadaan jechuudha. Akka nama du'eetitti irratti gatan.
Mucaan sun karaa keessaatiin nat dhufee rabbi jedhi mucaan irratti gatanii. Karama kutaa isaatiin illee namni karama kutaa ofiitiin nu dhaabata. Gara siin illee nama hin qabu. Asiin illee nama hin qabuuti. Akka Oromootitti dhabee akka gandaatitti nama hin arganne mucaan kun aadafaati rabbi mucaa kana gargaareetiin mucaa kana iqaamaatti godhee gadhaaba. Anallee maqaa waliin nabade mana kan keenaa banii naan jennaani. Atta ta'an ebeluufaa quba aanuu fidhanii jedhee gaafadhe feemasoota isaanii. Feemasoota isaanii. Gaafannaani Mubaarak illee guyyaa kana qabeera. Ekelellee akkana jedheera qaxaroo qabaniiranii maalii qabaniiranii naan jedhe Ramadaan. Naan jennaan hayaa okey eega qaban haadha faateetiif badda naan hin jedhini. Ofii badda dhiirsa ragaa qabattiisanii haadha faateetiif badda naan hin jedhini dubbii tan eega guyyaa itti qaban guyyaa saniin eegaa jedhee mucaan afaan didee jalaa yaadhise. Guyyaa ni eeganii luka takka oli muranii takka gadi muranii itti dhiisan. Gugurdammaan jechuudha. Amma dheengadda mucaan akkanuma gastii walitti ergannee osuma qoosnu walumatti qoosnu mucaani haadha faatee bar waraqaan kennarraan hojjetamnee akkana ta'ee haatitii akkanaa uuna jedhe mucaan qalbii na cabse jennaan Ustaaz Ahmadis chaalenjii wayii ka qabantu jira. Chaalenjii san ofirra dabarsanii isaa kennan chaalenjii 100 takka Itoophiyaa jechuudha. Silaa mucaan kun akka osoo tole osoo nama sammuu qabu ta'e nama xiinsammuun isaa fayyaa qabdu taate an fayyaan qabu jedha malee nama fayyaa qabu hin jedhu. Nama sammuun isaa fayyaa qabu taateeti Ustaaz Ahmadiif Ramadaan itti hin dubbatu ture. Osoo ispaaltii godhatanii irra deemanii isaan lamaan itti hin dubbatu ture. Namni biroollee qabee jala taa'ee puush godhu. Dubartoonni jala teetteellee puush gootu silaa Ustaaz Ahmadiif Ramadaan itti hin dubbisan. Rabbii gaditti isaan galateeffachuu qabatu mucaan kun. Maaliif chaalenjii isaaf kenname? Anam osoo anaati 50 kennaaf malee fuudhee muluun kennuuf. 30 kennaaf malee muluu irraa bahee hin kennuuf. Chaalenjii isaaniif kennamee jedhe irraa bayanii fuudhanii kennaniifi kabiraa hafee sagalee karaa keessaatiin naqqabanii haadha faatee mucaan kun haa gargaaramu. Chaalenjiin kun haa guutu. Namni kun mallaqa kana haa kennuufi rabbi jedhe chaalenjii sana irra hojjedhu naan jedhanii dheengadda viidiyoo wayii irra hojjedhee kanuu mataan kiyyaayyuu jechuudha. Ufiitti irratti dadhabaa jiran garuu chaalenjii san qarqatu inni mucaa kanatu argata. Namni biroo kana hin taaneef isinii galee lammaffaa ta'ee deebi'ee akkasittuyyuu kootu si gargaarsaa jedhee giddaa jessee ijoollee san gargaarsee mallaqa san irratti walii qabee jechuudha. Akka walii qabee nanatu beeka. Hin beektaa luulu asirra ol bayeetiin namni na argaadhaaf niyyata. Mallaqa hagasii ni galcheedha. Gabbuunaan hin jiru. Gastii bahee mallaqa hagasii jedhaa gadi buunaan hin jiru jechuudha. Gadi buunaan hin jiru. Keessaan itti barreessaa jechuudha. Fooloo godhee keessaan itti barreessaa waan san galchitanii mallaqa san galchitanii guyyaa haganatu nu hafe sibichatu hafe warroonni niyyate keessaa bakka ijoollee irraa keessaatiin argitanii mallaqa san akka walitti guursisee jechuudha. Yoo xiqqaate 100 takkaa fi 45 karaa akkaawuntii bicha gale karaa harka Ustaaz Ahmadi kennameen alatti jechuudha. Indadda dhufee mucaan kun gaggara galchee nu hunda arrabse. Mallaqni akka kaleessaa guuramee mallaqni akka kaamisaa guuramee kamisa guurreef mallaqa jimaata oolamee sanbattan lamaan ijoolleen baankiin hin jiru naan jedhanii uf duba harkifatan. An sanbattan lamaan san baankiin illee hin jiru beellama illee hin feenu namni yoo beellame ni daggata jedhee wixata irratti gargaarsifna dedhiis. Jimaataaf sanbata xiqqaa oolee wixatatti yookaan guyyaa wixata kana mataa gaggombisee maani Ustaaz Ahmaditti illee sheer godhaa hattuu kana fida sheeka fakkaataa mallaqa kiyya nyaata. Haadha faata illee fida. Miskiina fakkaattee mallaqa kiyya nyaatte. Mallaqni sun hin guuramee fi hin guuramnee quban qabu mucaan kun. Anamma mucaa kanarra qabataan jiru. Mucaan kun osoo dhaabbatee illee mucuk godhee na arrabsee wallaahi billahi natti hin dhagayamu. Hadda osoo mucaan kun waa ta'e namni bana banatee hundi isaa irraa fasaamiin feemasoonni illee irraa haasaya. Warri fooloo laakosaatiin fammase hundi irraa dubbatan kan jimmaallee jechuudha. Hundi isaanii irraa haasayan. Abbaan barbaade na haa komatu'an. Hundi isaanii diqqaa guddaan isaanii warroon nama buutukii banatee warroon mana uffataa banatee ciciisu sunniin hundi isaanii gabbayanii irraa dubbatan. Irraa haasayan namni irraa callisu tokko hin jiru. Hadda mucaan kun gaafa nama dhabee yoo dhabanii dhaban harka duubatti hidhanii haadhaan gahuudha haati ni barbaaddi maraataa ofiifan. Yoo dhabanii waan biraa dadhabanii mucaan kun dalagachuu hin dandeenye mucaan mucaa dalagachuu danda'u miti. Xiinsammuun isaa jechuudha akka silkiititti addaan bayamee walitti deebi'amuu qaba. Mucaa dalagatu miti. Sammuun isaa fayyaa qabu mucaa. Nama guyyaa kalee gargaarsifamee hadda oolee boru nama arrabsu. Mucaa fayyaa qabu miti. Isinii galee mucaa kana yoo dadhabame harka duubatti hidhanii haadhaan gahuudha. Maal akka eegan rabbi haa beeku. Isinii galee maal akka isaan eegannaa ajaa'ibaa bara. Dheengadda asii gabbuunee warroota itti dubbifnaa warra isaatiin kennaa gandaan kenna jedhanii asii gabbu'an gastii kanarra asii gabbu'an dubbii fuudhanii.
namni luuluutiyya akka allaantuuti jiraataara. Allaantuun gisee bishaan keessa darbite gubbaa kanarra jiraatti. Namni lafatti hin jiru ollaani qofarra jira. Sirnyis, gorris, morkis ollaani qofarra. Asirratti yaasu liqa qaba kan nadiisaa akkuma 200 niyyatee gisee asii gabbuutee assalaamu alaikum mallaqa sangalchitee jettee quba sin qabu. Karaa lafa qabbuunaan hin jiru. Gubbaa kanarratti hin jira. Hundi isaanii diqqaanis guddaanis jechuudha. Eshi mucaa kana maali furmaan isaa maal ta'u qaba? Deengadda mallaqa wayii fuudhaniitti kennanii dirhama 500 achi buutee dhabamsiise mucaan achi buutee. Eshi mallaqa kana miskiina mana madaam irraa guuree ijoolleen tunni beektaa shintibeetii namaa miicitee danfa ofii akkana godhanii xuruurratanii fuudhaniitiin fidanii na kennan na kabajanii mallaqa kana anaaf kennanii jechuudha. Mala isaaf hin kennin. Anadda miskiinan kanneen irraa guuree ijoollee shintibeetii miicitatan irraa mallaqa kana guuree isatti kennee abbaan arge kiisii keessaa fudhatee yoo jedhe ana seenaa natti ta'a moo seenaa natti hin ta'u? Seenaa natti ta'a bar. Fuudhee hadhattiin kenna as kenna iraara. Isiin taa'amma suuqii keessa salbaajii afoo keettee bira teettu sun jechuudha. Tamaqaaf kafiila tamaqaaf boru isa dalasiisuudhaaf fudhatte tun masquulummaan isiin irraa fudhattu hagami. Intala masquulummaa irraa fudhattu osoo masquulummaa irraa fudhatte suuqii isii keessa taa'ee nama narrabsu mucaan. Hin arrabsin jechuun danda'u qabdi. Namni tokko eega nama tokko uf jala qaxarsiise uf jala hojjechiise laa jechuun qaba jechuudha. Waayifaayi shabaktee harka keetteetii miti ka mucaan nama arrabsaa jiru asirra taa'ee. Bar waayifaayi itti harka keetteeti bar. Kakuun nootiin argine kun nootiin argu. Kan boruuf bira dalasiisee masquulummaa isaa rispoonsabilitii isaa dhibba keessaa dhibba bira fudhattee bira dalasiisuu dandeettu tuni adda afaan isaa walitti hidhuu gollaallee jechuudha. Beekaa jala teettee push godhaa jirti jechuudha. Mallaqni isiin nu kennite ammoo hin jiru jechuudha. Mucaa barbaadde karaa irra gabbaastee gallakkistee dhiisuu dandeetti. Mallaqni isiin nu kennite adda deemii fuudhi mallaqa mataa gaggombise akkas godhi jettee mana keessaa gad ergitu wayituu hin jiru jechuudha. Igalee dhiirri dubartiin ergite du'an sodaatu sanii jechuudha. Yookaan mucaa kana nurraa qabudha waayifaayi shabaktee harka keettee nu arrabsiisuu hin barbaachisu. Yookaan ammoo mucaa kana ofii fudhattee as baatee uummata afootti jechuudha. Yoo du'ellee yoo jiraatellee dhibni mucaa kana ana ilaalta jettee mucaa kana mataa qabdee haga miilaatitti rispoonsabilitii mucaa kana ofii fudhachuu. As baatee jechuudha. Mallaqa illee itti kennina. Feetu haa nyaattu feetutti naa sirreessituufi. Digalee feetuun nyaatti feetuun sirreessi. Maamattiin hin bira Ramadaan hin biraallee surree ofii qabu ciccittuu ofii qabu haa guuratu. Hin barbaannu ganaa booda kenna karaa maqaan ni bareeda. Hin feenu jechuudha. Yani gursumeetti fuuti nama gettu galchaan nama nan qattu. As baatee uummata kanarratti as mudhattee ani kunoo tana rakkinni mucaa kanaa ana ilaallata yoo waa ta'es yoo du'es yoo beeles yoo rakkates mallaqa sanatti as naa jettu mallaqa itti kennina. Ani hin barbaadu mallaqa mucaadha. Ani hin barbaadu mallaqa mucaadha. Mallaqa mucaa garri ta'e fadhu tokko hin jiru. Haala balazaa jechuudha akka hanqaa buush nama gochuu maaliif barbaachisa? Jala deemanii wanni haasaa jiran eegaree futanillee wannan jala taa'ee dhaga'u. Anuu rakkachuu jiru akka nama maallaqa namni biyya erguu deemu. Eega warri irraa dhabame. Warra ani dalagee maatii ergadha akka waan namni fiizaa isaa dalaguu didee eega sibbirrii tana haadhaa erguu heduu akkas ideoloojiin isaa akkas wanni haasaa jiranillee akkas. Ani dalagee haadhatii yaan ergadha ammalleen maraattu jedhanii birrii sirraa fudhatanii akka waan jedhanii ni natti fakkaata maal jedhamtu waan kana namni lafumaa ka'ee waan kan naasoo. Anamma dubbii tana si achi laaqurra asuma gabaabatti keessa namni dubbii tana duraanuu teenna dubbiin hin bareeddu fidaatii mucaa haati akkuma reefu kennu irratti garteetiin onnee dhahatteetiin hin furadha jette san asaabaatu akka amma haati faatee jettu sanitti waan hunda itti gaafatamummaa hin furadha gaafa isin jette itti dabarsaa hin gaafanna booda numartu miidiyaa kanarra waliin teena nama biizinas harkaa qabu akkam akka ishiin gootu walumaan laala. Ustaaz Ahmad waan kana immoo keessaa bahi an akka obboleettii si hima waan goote godhiitii waan goote duraanuu rabbiif wanni godhan garaa nama nyaattu seenaalleen qabdu jazaan ilmeeteetiif si deebi'a. Laakiin garuu har'a irratti keessaa bahi. Bakka har'a takka arrabsamte lama itti deebi'ami harka dhiqadhu keessaa bahi. Mallaqallee nama dabarfamuu qaburratti har'a hin dabarsiin ofirraa dabarsi. Har'a kunoo haati faatee dhufteemi alhamdulillah dabarsi ofirraa. Ayyee. An kun yaada mataa kiyyaati. Aannan fa'a yoo jiraate agalu inni. Qoy gaa ilaalla. Mee ilaali mee bilbila biraatiin iftu laayivii irra jira isa erginaati. Ayyeen ilaalame. Ani sin jala gadi bu'uu No, no, hin bu'in. Taa'e. Kana lakkoofsa isaanii isin qabu viidiyoo tokko jedheen gaddise viidiyoo sanarratti immoo rakkadheetan dhugaa rabbitti ani nama bakkee jiraatan nama bakkeedhaa nyaatee dhugu
Maallaqa gaddan qabu diraamaa dhibbi shan naannanii galan. Angaruu miskiina tokko arginaasi narrifadha gala gargaareen bira rafadha miskiina meeqa kadhataa meeqa karaarraa jira. Gargaarsuma namni karaa naa kenni irraa amma nyaachiteen bira rafadha. Hin beeku. Maaliif? Maal keessan ture? Ni gaariidha. Amma gaaffii ani si gaafadhe naa deebisi. Ustaaz Ahmadiin atillee Dubaay jirta. Fakkeenyaaf namni tokko miidiyaa irra dhufee nama wayii himachuudhaaf yookiin waan akkanaa jechuudhaaf jalqaba yooma situ sarchishiin isa soquu barbaachise si galee ragaa irratti funaannachuu barbaachisa maqaa nama tokkootiin dhahuun alatti jechuudha. Gaafa inni yookaan maallaqa kana isatu amma afaan kedammaan qabdatti kun hageeffadhu. Mana keessaa yaadamee jira. Kuma qabdannu garuu. Bakkeen jira. Mana keessaa yaadamee jira. Inni erga nu biraa Naga Ibar Ahmadiin sukkoo gabtoonyaan garuu Ustaaz Ahmadiin silkii eenyu gaafattee silkii isaa dhabdeedhaan gaafiin asi gaafachuu barbaada. silkii isaa nama narraa qabdu tokko hin jiru. Ramadaan malee namni biraa qabu jiru Ramadaan aanaa dhudhee naan jite. Bakkeen watti. Warra mana amma bira jirtu kana silkii Ahmad gaafatteerta. Qamariyyaa gaafattee. Qamariyyaa gaafannaan hin qabu naan jette. Ofii kooti immoo siin amanaa qofii xiqqeetii naan si bira dalaga. Uffata olaanii. Qamariyyaa yaamiin qamariyyaa yaamiin qamaruu yaam. Haati Faatee salatte. Aduftuu qoyaati Faatee Marokkoon qabu. Salaam alaikum. Assalaamu alaikum. Qamaru waalaikum salaam wa rahmatullah. Ustaaz Ahmadi biyya tokko keessa jirtanii? Ustaaz Ahmadiin biyya tokko keessa jirra miidiyaa irratti isaan beekaa garuu qaamaan isaan hin beeku. Ani gadda akkanuma miidiyaa asirratti wayitaa mucaa wajjin taa'anii haasa'an dubbiteera nama Shee Abdurrahmaaniin isaan hin beeka. Hin beektanii Shee Abdurrahmaaniin? Isaan silkiidhaan dubbiseera. Wanna kana annarraa dhaabaa waa'ee kiyyallee akkan dubbanne birrii guuraniif yoo kennuufii barbaadan kun waa'ee kiyya itti himaatii birrii irraa fuudhaa fi ingeessaa fi ID isaa jedheen itti meera ani keessaan. Nama gurguddatti dubbadhe. Isaan bira hin genne malee ani dubbadheera. Amma mucaan mana kee keessa jiraami? Miidiyaa kanarratti hin abarsini mana kee keessa. Dhaggeeffadhu kaa waayifaa mana keetii fayyadamee laayivii baneetiniin haasa'aa ture miti? Ana biratti illee haasa'uu baatu ani isa bira hin taa'u mucaa kana sagalee. Haa ta'uuti fakkeenyaaf amma mana kiyya keessatti yakki yoo uumame abbaa manaatti itti gaafatama akkasuma akkasii miti. Isaan immoo sirriidha bar dubbadheera siin jedhe bara nuuf. Maqaa namaa fakkeenyaaf mana kiyya keessa fakkeenyaaf namni wahii eega muslima taate vallamame gaafa siin jedhe Ustaaz Ahmad TikTok akkaawuntiin qabu. Waan kana egaa argite ati keessaan barreessitee fi inboxii. Keessaan hin barreessine ani nama Ustaaz Ahmadii wajjin jiru dubbadheera kun isaan hin beekanii. Ustaaz Ahmad dubbiin tu si geette Ustaaz Ahmad. Beekuu baatte gaafa Naasir Anolee wajjin galgala eeggaddu guyyaa lama dura jechuu. Mana keessatti waa'ee kanaa naasoo inni. Mana eessaatti? Warra Naasir Anolee Shee Abdurrahmaanii fa'aa wajjin. Gastiidha inni laayivii TikTok irratti haasa'ame sun haasa'ame akkasumaan hafe namni lafa buuseyyuu hin jiru. Amma ati mana kee keessatti wanti kuni fakkeenyaaf maqballeessiidha kuni miti. Haati Faaxeellee haa ta'u innillee haa ta'u waan baay'ee dubbataara viidiyoon kun miidiyaa kanarra olii gaddeema. Waayifaa mana keetii fayyadamee mucaan kun akkana gochuu jira. Atiin you have the right to stop him. Dhaabuu ni dandeetta miti. Nama kana wal bira jirtaati Ustaaz Ahmadiin. Waliin beenu osoo hin ta'in keessan itti barreessuu dandeetta. Inbox gochuufii dandeetta. Kallattii garaagaraatiin nama kana fakkeenyaaf namuma isayyuu argee nama guddatti hime jette san Ustaaz Ahmad silkii isaa naa kennii jettee achirraan mee mucaa kana maal haa goonuu jetteeni mari'achiisuu dandeetta miti. Kanaan alatti miidiyaarra bahamee wagguu guyyaa tokko miti guyyaa lammaffaa fonni kun guyyaa tokko fuula mataan isaa gadi garagalee guyyaa lammaffaa far ammoo inni haasee numartuu viidiyoo harkaa qabna wanni kun wayita ta'u atiin akka nama tokkotti akka obboleettii musliimaatti maal yaaddeeti? Ani siin jedhe bar Ramadaan si galchuu danda'u bara Ramadaan si galchuu danda'u nama afurii walitti argannee irraa isa galcha Ramadaan. Inni as taa'ee arrabsan illee ani bira hin jiru wallaahi ka rabbi na argu maaliif akkana gootee inna achi Oye haati manaa ime goleetti di ansin beekulle assalamu alaikum magana gayaan dubbini nabii kennaa maami oftennaan ta'e dhufte dhiisanii ta'e dhufte haasayanii jedhan ati mucaa kana responsibility guutuu irraa fudhattee arraba inni suuqii kan kee keessa taa'ee nama arrabsu irraa qabdee nurraa qabdee responsibility irraa fudhattee waraqaa irraa sirreessite no waraqaa isaa irraa sirreessitee sigalee waraqaa irraa sirreessitee waa hunda xumurtee mallaqattii isaa waan kuma dhibba shanii kuma dhibba fuun kenna kana sittiin kennan rakkoon qabu sii galee garuu achi keessa taa'ee mucaan akka
abshadhaa wayii akka nama sheexani mataarra qoree wayii guyyaarraa guyyatti gabbaheetiin asirraa maqaa nu balleessu hin barbaannu galee namni nu durqee nu gargaarse tokko hin jiru jaalanneeti kan gargaarsifne jechuudha garuu namni kun obsa barbaachisa dheengadda birri 500 harka fuunee kennineefi haa itti fayyadamu jedhee kenneefi mallaqa sanillee saasan fuudhee itti kennuu hin danda'a abbaan barbaade quba kaayee keessaa fudhatu garuu hora isaaf yaannoo bira qabne namnummaa waraqata isaa sirreessu kun eenyu tokkoffaa waraqata bichaa irraa sirreessiti moo obbira dalasiifti Agide maka isiitiin deemee bakka barbaade akka dalagatu gallakkifti moo obbira dalasiifti mucaan biyya galee jedhe erga mucaan biyya galee mucaan sunuu eenyu gaafii barbaachisaa jechuudha amma sare deebee ka oolu sibira malee ka galu bakka biraati isuma sanuu gaafii barbaachisaa jedhu wanni kun tartiibaan deema agide gursummeettii fuuti nama geettu galchaa nama nan qattu hadda kophaa keetitti yoo fuutee ofi qabde boru ammoo nama kana eessaafitti kan geette eessaa fuute singiranii gaafii si dhiyeessan gaafas maal deebifta wanni ati deebiftu hadda qallaadhiidha bar ufi fuudhanii ufitti hin galuun ufitti harkisuun salphaadha boru gaafa namni si gaafate maal deebifta gaafa seerri si gaafate maal deebifta nama kana itti gaafatamummaa ni fudhatta mallaqaa waliin saatii ammaa sitti kenna nama 500 na bira jira isin birallee nama jira asillee nama jira nama kana hundarratti itti gaafatamummaa nama kanaa ni fudhatta mallaqa ammaan tana sirra gala Ayyee rakkoon qabu jedhi ka ani waan asin dura suuqii kee keessa taa'ee isin asillee saniin akka kiyyatti ifame isin gaafadhaa kana booda akka nama takkallee maqaa dha'ullee hin adabaan jechuu itti dubbadhaa. Kana booda yoo inni ka suuqii tana keessa taa'ee arrabsu ta'e ana itti gaafatama jechuu sanillee hin fudhadha sanillee itti gaafatamummaa. Itti aansee ammoo waraqaa ka hojjetaafii jiru ani namaafi miti sii galee namaafi miti an ka hojjetaafii jiru. Isaaf jedheetiin hojjetaa waan inni waraqata dhabee kun Ramadaan jechuun kun nabi walitti aanna mucaa biyya tokkooti Ramadaan bira baabatenna Ramadaan bira hin baane isa bira galaa isa bira bulaa isa wallola hin qabu garuu kootaa hin qabu kanaafuu yoo koota waan hin qabneefi deemiti nama kootaa qabu soqadhu ID kee hojjetadhu naan jedheen jennaan abbaan mana kiyyaati walii gallee jammarreef birri isaatiin sii galee karaama birri 4,000 irraa kaisaat birri 4,000 karaama irraa kaasisnee birri 3,000 asii walii qabne apply irraa goone jechuu eegale kana boodallee ka jiru ani mas'uulummaan fudhadha waan sodaadhu tokko hin jiru mas'uulummaan fudhadha mas'uulummaan fudhadha mallaqa isaan ittas kennaa waa hundaan sirreessaa fi haadhallee abbaallee itti taa'eera mas'uulummaa dhibbatti fudhadhaan waan sodaadhu No, namni biraatti osoo hin dabriin hin duratti ati hojiillee itti goota mattaawaqaallee hin fixxaaf birri jiru mara asirratti dabarsina waan hundaa ofii itti gaafatamummaan fudhatta. Rakkoon qabu hojiillee ana galchaa giddeetaadha suni. Itti gaafatamummaa fudhatanii jala sararuun duratti seera asilaas keessa cabse kan inni dura fudhatee bakka bu'uu qaba kaa. Waan ajaja keessanitti amma maaltu jira beektanii jiran assalaamu alaikum assalaamu allee sirratti hin garaadha. Waa'ee isaa isiin itti gaafatamummaa eega fudhatte shigana gootu isa sirreessuun isirra jira shigalee. Sirraa jedha mucaa yoo itti himamee ammumatti himtan malee deebi'ee loonti wayiilee cabuu danda'a jedha wanta kanallee ariifachiisaa isin waan jiru waan ta'eef wanti kun yoo dafee sirraa innillee gara tokkicha deebi'a. Amma wanti inni eegee wanni nuufi mucaa kana walii hidhu bar mallaqa isaatti sun akkaawunti irra galuudha. Wanni inni haadha faaxettillee kenneen jiru Ustaaz Ahmad ittillee kenneen jiru. Wanni jiru takkitti. malee dunni beekee sila akkanatti haasa'amuu qabu jedha. Waan inni wallaalee kana ammoo inni wallaalee jedhanii isatti ilaaluu qabu kaa. Duraayyuu wallaalummaa isaatti kana fidee miti. yaa ammallee sanuma jedhaanii jirra bar isiidha wanni jedhaa jirru mucaani anamma osoo haga fedhellee na arrabsa irraan kaayan because odoo sammuu qabaate osoo yaadeeti Ustaaz Ahmad nama chaalenjii isaaf kenname hadda namni beeka rabbii gaditti mallaqatti amanaa jira bar nama muraasatu rabbitti amanaara irra furra dabarsee isaa kenne san gaddeebisee dheenga dahattu jedhee narrabsu irra tarree dhiibne as garagalee mallaqa kiyya fiddan malee jedha mallaqni sunu hagamtu guunamee fi hagamtu guuramnee fi waan inni quba qabu tokko hin qabu jechuudha eenyu akka kenneef eenyu akka hin kennineef isinii galee Ramadaan gastiidha miti hundi namaayyuu kophaatti ergatee mana banatee gattuttee ilaaltu laayiviidha bar malee namni mana banatee tokko hin jiru jechuudha gastii walitti erganne laayivii walitti erganne gastii nama jaha laayivii walitti erganne gatii kana ta'eefi responsibility guutuu irraa fudhatta taanaan ammallee sittiin kennama waan mallaqa san rabbii jecha guurreef nuti rabbii jecha waan guurameefi malee waan na argaadhaaf namaa guuramee miti yookaan waan kana yookaan isallee azzabnuu yookaan irra uf laalluu miti jechuudha. Fudhadhu isiin tana fardillee kana warri waa jettanii yoo jiraattan luuluuf Ustaaz Ahmad illee kun jettan yoo jiraattan jedhaani mallaqni itti haa kennamu ananarraa haa bu'u.
Rakkoo Ustaaz tokko Ahmad dubbachuu keetiin dura mallaqa miidiyaa irratti guurame dabarsiif kasi bira jiru jechuudha. Chaalenjii sii kenname garuu haadha isa dhalteef dabarsi. Chaalenjii Jiddaa Travel Agency siif kenne haadha qaba waan ta'eef haadha isa dhalteef dabarsi kun yaada mataa kiyyaati yaada kee jijjiiruu dandeetti. Mallaqa si bira jiru garuu isirratti dabarsi responsibility haa fudhattu. That's it. Akka yaada kiyyaati. hayyee galatooma alfaadha. Bismillah alhamdulillah rabbil alamin alayhi salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Jalqaba saban keetii kanatti deeba waan itamma yaadatamma kaaste kana yaadni biraan jira waan ta'eef ittiin deeba. Chaalenjichuun guunne ganaa guuta kuma 100 guutuu qaba. Guyyaa meeqa tafe? Guyyaa 29 soddoma guyyaa 3 kuma 100 guutuu qaba. Kuma 85 moo meeqarradha kan inni jiru. Ganaa naannoo kuma 15 tafa. Yoo wanti kun kuma 100 guuteedha kan namichi laatu jechuudha. Hin guunne chaalenjiin sunu. Aywa inshallah akkas inni kuni waa'een isa chaalenjii sana akkasi. Inni biraanii maallaqichumti kun ga'uu fi ga'uu dhabuu gadda fakkeenyaa fi birriin haadha faatee si barreesseera natti fakkaata. Naannoo birriin isaa kan walitti qabame kan waliin teenyaa sabne bakka tokkotti jechuudha. Dirhama 4,332 irraati dirhama 500 kennineef harkatti. Dirhama 3,832 narraa qaba Ahmadiin jedheen si barreesse haadha faate Ramadaaniif illee akkasumatti barreesse jechuudha. Harka fayiru jechuudha baankiin ala. Aywa kan harka koo jiru birriinsa waliigala guutuunsa dirhama 3,800 walumaa gala birriinsa jechuudha. Birrii biyya kana birriisicha ka maali maqaan isaa birriisa Itoophiyaa 145 sana 3,000 wayi goone birriin nana si fuudhe immoo namarraati bilbilee fuudhe naannoo birrii 1,000 fi birrii 32 jenne walitti gaafa guutuu isaa dammarru dirhama biyya kana dirhama 4,332 ta'e 500 keessaatii harkatti laanneef. Amma birriimti kun amma isaan itti walii galan hin beeknu. Guutuuma birrii kanaa achi dabarsuu fi dhamoo birriin kun akka inni ga'uuf hin geenye hin beeknu. Tariiti ga'uu danda'a. Tarii immoo irra darbuu danda'a. Waan isaan itti walii galan nuti hin beeknu. Waan Ahmadiin jara duukaa itti walii galee jechuudha birrii kanaa. Yooma chaalenjiin sun iyyuu waan isaan itti walii galan guutuu dhabee wanni ta'e birriin chaalenjii sun iyyuu dhufee itti dabalamee fi guutaaf. Yoo immoo tirfiidha ta'e yookaan harka isaatti laatamaaf yookaan wanta ta'e ta'a. Mee dhiifama waliin qarshii meeqaan akka walii galame gaafa Malleen kana booda guuramu jiru itti guuttee fi yookaan ammoo mindaa isaa ji'a irraa murattee geessituu fi mallaqa amma itti kenna. Amborullee amma gargaarsa amma jennee mallaqa guurtee boronoo sanii. Wanni Amariyaa wanni hangaafachuu barbaadu. Mucaan kun bakka bulullee hin qabu. Sanillee akkasumatti itti yaadda. Ustaaz Ahmad mallaqni hanqatee bira taree dakalaq. Ila isarra sima. Bakka bulullee qabdaannaan lakki amma Ramadaan anuma bira bulii nyaatarree anuma si danda'anaan jedhee jedhe. Si galee ishii biraa bahuu barbaadde. Bultiillee kana. Nusi qabataa mallaqa hanqatee bira taree suni waan dandeettu gootee jira waan si ga'u hin qabu dabarsiif mallaqa. Kan chaalenjii anilleen haati faateelleen irra dalayna haadha isa dhalteef haa ergamu. Waa'ee fayyaa isaallee fayyaa qaba jedheemi rabbi fayyaa guutuu isaaf haa kennu. Si galee boruu itti dhufneemi jidduu seenneetiin dhaabbachuu jiraami. Caqas. Balluun qilleensaa waliin haasa'artu. Ahmad ustaadillee dhiifamanii gaafatta. Nama biraallee dhiifamanii gaafatta. Awwala haa xumurru awwala haa xumurru yaadichi. Ati kabira teettu ka guddaa dhiisime. Amma guddaa kana awwala yaadicha haa xumurru ati yaada keetti fufta umar rakkoon qabu. Ati yaada keetti fufta awwala yaadicha haa xumurru. لا تكون بلتوا قاعد سلا تل دواسي مكان داف سام كان دوان كذا ما في نما نتاجي نما نتجين كمي ولا لغرو هذا لك كدنا نيجي waan namni sitti dubbatu dura dhaggeeffadhooti kan keenoo haasini callisi takka dhaggeeffadhu. Ahmadiin maali mana taana jettana na fayyaa guutuu qabu afyaa guutuu qabu laa fay ati fayyaa qabda ustaaz dhiisi qaba.
Atin koo gizee takka bichaa callisii na dhaggeeffadhu si galee waan an siin jiru dhaggeeffadhu eegasii galataa fi gadoollee hin dubbanna markoon qabu laayii bira jira waan taateef. Ati amma maallaqa kee akka qamariyyaa irra sii dabarsan barbaaddaami. Ani amma qamariyyaa kana si nama namtuudha isii biratti naa buusaan jedhama waan balleessisiin warqaan ni warqaan. Sokkii homaa rakkoon qabu maallaqni kee qamariyyaa maallaqni kee akka qamariyyaa irra sii taru barbaadda miti. Qamariyyaa kana ni bitaa yeppilaa godhee si biratti gargaarame si biratti buusaatti. Maasha Allah rabbiin jazaa fi haa deebi'uuf si galee maallaqni kee kulliin Ustaad Ahmadiin bira jiru taati fudhattee irraa wanni hafe wanni irratti qamarii irratti kunoo amma tana haa dabarsu si galee amma dabarsee booda dabarsee haa dabarsu risiitii immoo anaafillee haa ergu haadha faaxeefillee haa ergu takka chaalenjii jiddaa tiraabil ejensiin kenne immoo yoo chaalenjiin sun waliin itti gargaaree guunne mallaqa san haadhateeti ergi. Amma haadha gootiitu fongoo kenne fuunu maal ta'u abboon haadha amee haadheedha haati qabxee odaan irraa itti nagu. Waa'ee chaalenjiin Ustaad Ahmadiif kenname sun haadha keetii maallaqni kee dhaggeeffadhu maallaqni kee ka Ustaad Ahmad bira jiru amma qamariyyaa irra darbee risiitiin ana bira taa'a Ustaad Ahmadiin bira taa'a faaxee bira taa'a addaan gallee. Addaan gallee amma wanti gochuu qabdan haati faaxee kun sillee dhiifaman gaafadha maaliif waa'ee dhiifamaatti itti deebina nu dhaggeeffadhu dara itti deebina amma birriin galchaati isheen hawaama qoy takka booda gaafatta dhiifama yeroo nu jalaan gubiinani baay'ee na rifataara dhiifama naa godha haadha faaxee goletti kiyya lulu'a dhiifama as naa waam ishee naddaa himtu aayibaan nambarii amman dabarsa aayibaan nambarii naa dubbattaas ba'i. Waraabaa namni jala jirtan martuu itti gaafatamummaa guutuu bakka jireenyaa hojii fiizaa isitti waan nama gammachiisu yoo la rabbiin jasaa isii haa ta'u nurraa jechuun namni irraa wanna dheedheessee jedhe isiin abbaa taateetti argamu haa ulfaattu isiin. Alhamdulillah. Wallaahi rabbi ishee haa dandeessisu garuu. Yaa rabbiin haa dandeessisu rakkoon qabu. Sunnin danda'a jette la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Waan lubbuu ishiitii olii irra ofirra fudhachuu dirqama hin qabdu danda'a jette sokkee alhamdulillah rabbil alamin. Natti mi aybaani natti. Aybaaliitti mi malee narku. Ishi kudhaafur. No akkaawuntiidhaan itti natti maartu aybaan nambariin barbaade aybaanii. AE edesa kau aibani jechuun AE lama dua sadi lama 0 ጊዜ sadi AE ede kaamiti AE isinitti maa qabadda shinattim AE jettanii kumalam kumalam ibba sadii kudha afur Idamija. Sagaltam. Udah saddet. Sagaltam ilam. Zero sadi tok. Zero yero sadi dah. Zero yero sadi. Ya pesana aboda tok. Iya, bismillah. Kontrata waggaa meeqaa ofirratti fudhatta qamariyaa? Waggaa lama daldala konka. Maqaan eenyu jedha? Waggaa lamanuu ati mana kee akka dalaguutti mindaa isaa mindeessitee ofirra fudhatta? Lolaa qoy. Lolaa qoy. Qamariyaa faashin jedhani? Itti fufi lolaa waggaa lama kontraata mana kee hojjeta. Waggaa lama kontraata ofirra fudhattee mindaa isaa buusaa fi ofirratti fudhattee tiniin dalaysiistaa jechuudha ati amma. Ji'a mindaan isaan galaa fi manallee bakka bultii hin qabaa nyaatallee numarraa jechuudha konko. Nyaanni sirra manni bultii sirra hojii si bira hojjeta nyaataa fi bakka bultiitiin ala kafaltiin isaa. Mindaan isaa humeen. Mindaan isaa qoy haadha faatee mara kun qabu. Mindaa kun gaafadhaa jedha maalti si dhaggeeffadha. Waa tokko wanti sin gashu hin jiru keessan galiina. Boor mindaa kun gaafadhaa dhees irratti ba'ee dhiisa.
injad waa'ee mindaa dhiisa. Mindaan no anu kallattii kamittuyyuu. Mindaan beekamaa waanuma Dubaay keessatti namni nama dalaysiifatuun dalagaa mindaan isaa nyaataa fi bakka bultiitiin gargar. ka garagara nama kamiyyuu kun waan haarawaa miti ballu. Yaani gaaffii maafi ani wayii achi jira wayii beekaa. Last name maal jedhaadha ko maqaan dhuma. Qamariyaa Fashion LLC jedha. Okay. Mindaan isaa garuu beekumsi walii galaatiif meeqa ta'a? Isa wajjin Warra 50 miidhagaa jira. mindaa isuma wajjin haasoinaa jira rakkoon qabu. Borullee mindaa akka nuun hin jenne sanumaaf. Inni mindaa nuun hin jedhu an garuu jechuudha wanni amaanaa siin jedhu. Inshallah wallahi ana Akka akkuma namummaatitti wanni amaanaa siin jedhu hin beeku inni ni yookaan waan akkasiiti jettee karaa mindaatiin hin miidhin siin jedha san amaanaa rabbii sitti haa taatu. anu nama akkasiiti miti haadhafaate akka isin amma reefillee narraa akkasitti dubbattan sanii miti wallahi alazim. Inshallah. La homaa sirraan dubbanne ani jecha kee keessa dubbiin tiyyee ifaa sitti himuuti. Riikardii qaba jecha kee keessa kennaan sirriidhaa jette ati ilaal. Kennaan sirriidhaa isa dhiisaa jette. Mucaa gaafa tokko viidiyoon mucaa kanaaf hin dalagin nama ajandaa soqeetiin waliin dhahaa jiru osoo argitu. Kulayyuun goone kunoo dheengadda isa bira taa'u kanatu isa kana natti fakkaata barru chaalenjii san akka wanti ofiitiin kan inni fooloo isa bira taa'u kana ta'e nama biraa ta'e hin beeku sarchi godhanii gizee jedhan jechuudha jiddaa tiraayibel ejensii san yoo laalaniitiin jedhanii inni foolooyyuu godhee hin jiru mucaa kanatu silkii isaatiin ismaayyuu fooloo godhe foolooyyuun goone ofiiyyuu beeki quban qabu wan wallahi yoo kijibe afaanin namaa qabu. Ani waa'ee miidiyaa amma namni samoona kana inni illee akkasii gadi bahee arrabsan illee rabbiin beeka agasun irraa quban qabu. Ka argeeyyuu dafee nama guddaatti dawwaladhee waan akkanaa kana haadha faateetiin deessu. No eega wanni kun laal eega ajandaan kun dhufee jedhe Ustaaz Ahmad Sibira bu'eemi gadi bu'u.